Mijaanii Itoophiyaa isiniif dawwalu yookiin mijaanii Itoophiyaa isiniif bilbilu riyaala 80 qofaan intarneetii ija tokkodhaa waliin akkaataa sawaa irratti riyaala 80 qofaan guuttachuu dandeessan isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyya waan kana namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun jalqabaan afaa duraan hordofaa. Hayyee daawwattoon kiyya dursa aappii nama isinitti agarsiisu kana bilbiloo keessatti gad buufattanii aappii kana akka buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kana tokko fiilikni gootanii achi booda bakka sarchii kana irratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kan jala sanii baasara tura tokkoof kilikni gootanii ammallee asirratti michuujobs.com kan jiru tura tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanaan sitees fidaa asirratti iPhone sarchii tura tokkoof kilikni gootanii bakka sarchii kanatti qubee saa taa caa barreessan achi booda sarchii fuulduraan kilikni gootanii achi booda ammallee haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootanii achi booda aappii buufachuudhaaf suuraa ulsaa gadiimtuu mirmaati achi booda dhumarratti qalamanii waan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawunlood kan turtii daawunlood kan tuttaniiti aappii kana bilbiloo keessatti kan buufatanii. Hayyee daawwattoon kiyya aappii kan buufatanii yeroo galtan aappii lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanitti isin gaafata lakkoofsa bilbilaa sawaa keessanii itti guutatanii bantanii achi booda kan haala kanas isin banama achi booda asirratti manage your line kan jiru hontira tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanas isin fidaa asirratti subscription kan jiru hontira tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanas isin fidaa asirratti see all kan jiru hontira tokkoof kilikni gootanii ammallee haala kanaan siniif fidaa asirra ol busaa gadiimtu hanga Itoophiyaa argattanii. Hayyee daawwattoon kiyyaa inni kun osa kana jechuudha sawaa Flex Itoophiyaa akka jiru jechuudha riyaala 80 akka jiru hontira tokkoof kilikni gootanii achi booda kan haala kanaan siniif fidaa jechuudha yeroo inni haala kanaan siniif fidaa asirratti subscribe kan jettu ni girtee irratti tokkoof kilik gootanii guutatanii ji'a tokkoof daqiiqaa 400 siniif kana kan Itoophiyaa siniif bilbilu intarneetii ji'a tokkodhaa waliin siniif kan fayyadamuu dandeessan.